بكتيتين سندوفت مولته هي كده أسي كلام سنتين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أكمل جرتنا رمسة الدعوة تتكينا بقى جراتني شاء ويارا وان هاري كبر اسم في كيسوما هاري سنف كبا كيسوما إسنا سلام عليكاني والبرنا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أوكي ديفهم كيسوما كنا كان كبر دي في أبولي سكينا أكو مارجتان فيديو جالك واترت تكوا كارجتانيتي ميلسا كاكتي ديبامي كرانش كانان ديما سبيلا ديما أبا جولتي ميلي كون اللي وقع ميك بقولوا بقول سديتي نانو وقع كل سديتي رساسا أمي ميلي كون جلسا مداي تورتوري فيودي ده يروح دو يعلمت ندك كمان غرغارة سنجدا مي مال تودي أكمل دامي مكان إسا إنه إسر راي يوم أكنا تودن ده أما إيش جراتا كان جرو في مكان إسا في غوتو إنه ما نوفنو برسيسه وهندا سنيف كان إبستاه أنقل ما تنو داود سنجدا إن شاء الله هي خير مكانكو علي أحمد دكو جا مكانكو أصلي تيجرو مكان بتاعكاتو تي أحمد علي عباس جامع علي أورومو نانجاني قبسان توري دروك قبسو دبلي سما أورومو ورانا توري برا كودا سجل تامي جها برا كودا سجل تامي جها إرترا دعي أشيتي لينجيه باتيجا أشيتي لينجيه بحرار كرا حرار جيت نتشينول سومالي تبونه مقدشوت مركبا كجامو تبونه سومالي نول سين نكوري أولر رانول بانه nuhi daangarra gaibada bu bakka jamutti lolli nurratti tahe achitti na dhootte achirra guyyaa shan akkaan dhahameetti wayyaanin nu qabde daangaa soomalee gasseente achirraa nu fuutee nama hedduu jaallan hedduu wareegame baay'ee wareegame gaa warri dhahame madoo walitti bakka sanirraa walitti guurtee humniti yeroo sana bilisummaa Oromoo humniti of duuba deebite Caalaa Leencoo ka jedhamu bakka san hoogganaa ka ture yeroo sani of duuba deebi'an gara Soomalee gad of duuba deebi'anii achirraa nu qabdee godetti nu hiite godeerraa jijjigaa ammarreensatti baatii afur nu hiite achirraa zawaayii nu buufte zawaayitti bara afuran hidhame achirrallee kaachallee miilli kun achumatti nakka'ee yaalan arganne Finfinneetti illee reevarii jettee ol dabarsitee baraa fi baatii jaa Finfinnee taa'ee achii gaggara gale bara afur hidhamee achirraa bahe Oromoo hedduudha na wajjin turre. Egaan achirraa bahee gara biyyaa deebi'e dhaloonni koo walloo akka sanbatee bakka jedhamu gara biyyaa as deebi'ee jiraatuu hin dandeenye egaa haalli biyyaa hamaadha. Yeroo wayyaanee sankee gara karaa Soomaaliyaatiin Basaasoon bu'ee gamana bahe gara Yamanii gamanas bahe biyya Yaman Sana'aa keessa dhufe. Akkasitti as keessa jiraatutti ture. Amma gaa booda kana ijoollee jaartillee fuudhee ijoollee sadiyan qaba. Haalli yeroo hammaatee gaafa duraallee waa daddalagatuttan ture booda kana miilli nakka'ee jireenya kee ammallee infekshinatti tahee yaalillee goggodhee Oromooleen hedduun gargaartee nama wal'aananii opereeshina tahee hin fayyinatti deebi'e. Amma yeroo ammaa kana haalli hammaatee immoo yeroo ammaa kana hojiinis hin jiru dalagaa wanni jedhamu hin jiru. Yeroon amma haalli hammaatee Sana'aaf Yaman keessatti Sana'aa haalli jabaatee yaa uummata Oromoo akkana gargaartan jeeti viidiyoon kun ogaa isin bira gahe haalli hammaatee jiruu dadhabee ijoolleen qaba amriin hammaatee bakkumaan ta'uu wallaalee obboleeyyan koo kana haala dandeessaniin gaa viidiyoorra naa oolchaa je'eeni obbo Sa'idiin viidiyoorra naa oolchaa je'eeni gaa inshaallah gaa rabbiin isin haa gargaaru waan dandeessan bira dhaabbadhaa gaa uummata Oromoo haala akkanaa kanattan jira yaa uummata keenya gaa akkasiin isiniin jaga yaa obboleeyyan kaa na gargaaruu dandeessan gaa obboleeyyan kaa haalli hammaate Yamanii kana keessa hojiin hin jirtu dalagaa wanni jedhan hin jirtu ammoo dandaheen dalagu uleenan deemutti jira akkasittan sassoo dadhabee ijoolleen qaba mana kiraattu jira biyya kana mana kiraa Arabaa keessa taa'anii haalli waan hammaate yaa obboleeyyan kaa Oromoo na bira dhaabbadhaa yaa obboleeyyan imaan Oromoodha na bira dhaabbadhaa akkasitti rabbiin isin haa gargaaru tokkummaadhaan gaa akkuma diina dura dhaabbattanitti na bira dhaabbadhaa gaa yaa uummata Oromoo. Ayyeka seenaa obboleessa keenya akkuma dhageettanii
maatii qaba abbaa ijoolleeti. Waan hedduu garaa nama nyaatu. Akkuma isin dhageettanitti amma waggaa meeqa jettanii 18 waggaa 18 guutuu haala kanaan osoo hin fayyin nam tokko mush mada miila jalaan akkatti miila ittiin deeman kana ittiin socho'anii ittiin waa dalagatanii deebi'an osoo hin ta'in kotte maanu yoo isin dhukkubde yookaan isin quuncofte hagam akka nama ulfaatu ni beena. Yeroo muraasa fuu haga inni ulfaatu ni beena waggaa 18 jechuu miti. Abbaa ijoolleeti namni kun na gargaara na dhaqqabaa isin jedha haga dandeettaniin birrii takkamaan taane waan qabdaniin doolaara takkamaan taane hanga dandeettaniin na gargaaraa isin jedha lakkoofsa isaa isiniif maxxansinaa iskee irratti lakkoofsa kanaan seentanii dubbisuu dandeettanii namoonni dubbillee yookaan ifa isiniif hin ta'in ta'e ka gaafachuu barbaaddanis ka dandeettan gargaaraa ka dadhabdan du'aa godhaaf isin jenna. Malleen isa barbaachisaa waan kana yeroo yaalaman amaliyaa operaasiyoon jedhaniini operaasiyoon namni yoo harkaan qabaatiin nama ulfaatti. Namoota biyya gara garaa jiruuf immoo birri takkas doolaara takkallee yookaan erginuuf taate isiin sun yoo walitti deebite nam tokkoof waan guddaadhaan ni fayyaddi. Akkuma kanaan dura nan salphisnee kanaan duras namoota rakkate namoota tokko tokko ol baasee mallaqa argatanii gargaaraa turtan jechuudha. Obboleessi keenya kanallee waggaa 18 osoo hin fayyin akkana jira. Madaa xiqqoo taatee sila baatii muraasa keessa fayyu taate homaa rakkoon qabu wanti akkatti waggaa 18 osoo yaalamu osoo namni asillee gargaaree yaalamu jiru kan fayyuu didee mallaqa guddaa barbaachisaa tolcheetiin yaalamuu barbaachisaa akka fayyee dalagatee maatii ofillee jiraachisuuf jechuudha. Kanaaf yeroo yaalamtanii amaliyaa wanti gootan maaliif akkamitti fayyuu dide sababbiin maali jedhan? Amaliyyaa godhamee amaliyyaa fayyee fakkaatee hoggan ka'ee tan deeme natti deebi'e yeroo fayyee fakkaate yeroo gubbarraan goge naggara gala. Booda kanal deebi'ee jennaan amaliyyaa hiddate amaliyyaa opereeshina gochuun dandeenye moo maali sababni ta'u? Ni fayyadu hakima doktora nagaan arganne. Doktora gahaan arganne maallaqa guddaa na gaafataniis doktora gahaan arganne. Meeqa isin gaafatu maallaqa? Asuma doolaara 1000 bir na gaafatanii hin arganne maallaqa na arganne akkasitti amaliyyaa hedduu baqassanii godhuu feesisaa naan jedhanii doktorri ati gahaanis hin jiru yeroo ammaa. Sababbiin jalli kun madaa'e kun waan asiin gubbaa isin dhaameef. Asii dhabe narratti du'e. Waan kun dhaameef du'e. Narratti du'aadha amma kun. Jalli tama maaliif boolla godhachuu danda'e madaa'e? Koomeen kun hin dalagu narratti du'aadha silaa osoo fayyaa qabaate shanachaanan ajjadha. Koomee kanaan lafan gahu du'aadha kun hin hojjetu. Si gadi narratti du'aadha hadooda asitti narratti du'aadha. Narratti du'a. Gaafa dhahme yaalan arganne wayyaaneen akkasitti mana hidhaa keessa nu natte. Nama 74 du'e hidhaa hammarreensaa keessatti nu biraa du'e. Waan biraa waan dhaabattanii jiru lakkoofsi keessan illee himaa fi bara maxxansinaa fi. Lakkoofsi keenya 733 namoonni biyya adda adda jiran akkasitti beekanii duwwaa 9 barreeffadhaa 6 7 jettanii kaataniit 7 3 739 7 Irdeebiyaa fi duwwaa 9 6 7 9 7 Ayya iskiriin kanarratti isiniif barreessaa maqaa keessan. Maqaan keenya Ahmad Ali Abbaasi maqaan bitaaqaa tooti. Sababni immoo kanatti ta'e bitaaqaan tootuni Ali Ahmad Dukkoota jedhama maqaan koo asilitti kana jedhama. Yeroo isaan humna mahandisaa tan ture mahandisa miinoo tan ture waraqaa barreessitan jiru waraqaa nu barsiisan irratti nu barsiisan badiinatti waraqaa farra konkolaataatti fi farra namaa kana miinoo san yeroo miinoo irratti maqaan kee irratti barruudha galmee guutuu yeroo nu qabdu san mana madoo nu dhuftee bakka nu qabdu sanitti galmeen ji dokumentiin nu bira jira. Maqaa kanaafan jallisee maqaan taane himadhe maqaa Ahmad Ali Abbaas jedhamu akkasitti immoo siraan jijjiiruu nan danda'a biyya kanatti illee kan dhufe. Qayyi masqaliin dhufteeti maqaa kanaan akka isaantu itti kenne Tigireeta itti kenne. Maqaa barreeffame koo kana Ahmad Ali Abbaas akkanuma jallisee jedhe. Umarraa jedheen nama inuma fitti warra mahandisa miinoo ni fitti fanji jecha miinoo jecha mahandisa miinoo ni fixaa turte. Sababa sanirree komentii guurtee jirti kan agarti jedhan maqaa koo jallise. Waraqaan itti kennanii galmee barreeffatan galmee isiin barreessite itti kennite Tigireeni nama hammana qabnee nama hammana nu bira jira jennee achirraa yeroo maqaa koo baasan maqaan akkas tahe waraqaa fannoo diimaadhaan nu kennan waraqaa saniin harree dhufee bakka biyyoo inni tana biratti himate.
waraqaa sana hin agarsiise. Kanaafan jijjiiruu dadhabee jecha maqaa sana jijjiiruu dadhabee. Ahmad Ali Abbaas Bixaaqaan tootaate. Akkasii maqaan koo kan ittiin na beekamu Ali Oromootiin na beekanii namni akkasii na beekama. Bixaaqaan akkas jetti. Bixaaqaa malee maqaa kootiin bixaaqaa. Iddoon itti dhaladhee walloo sanbateedha. Jiillee Dummuugaa bakka jedhamu. Sanbateedha achittan dhaladhee achumattan guddadhe. Achumattan guddadhee egaa qabsoon hammaallee hammaatee jennaan Yamanirraa hin deemee asumarraa hin deemee. Ana Suudii deemu jiru yeroon banamtee haalli banamtee yeroo Muktaarii fi Hussein tokko kana jira. Yeroo san Abaa'oo Safaraa Abaa'oo gurbaa Hussein fi Muktaar ka jedhamantu dalagaa. Yeroo san dhufanii tan anaa deemutti jiru karaa Shabu'aa gahee bakka amma Seelaan jedhama. Bakka san gahee yeroo bakka san gahee achitti gurbaan asisaraa kanarra gad deema Hussein dhufee bakka sanitti qabsoo hiree ergannee jirra akkam jettanii jedhe. Sabuugaa uummanni keenya kophee malee lafa yaa biyyatti nama tokkollee ajjeesee Tigree tokko ajjeesee hontu uumame jedhan ka'e. Makarraan baanee nama meeqa 53 taanee jalqaba duraatti namni Eertiraa bakka ciree nuyi. Ijoolleen sun ijoollee hedduu Amasaaddoo jedhamu ijoollee Baaleetii ijoollee eekaasii wajjin yaada. Amasaaddoo jedhama. Ammallee garuu qabsootu yeroo makamtaan sirriitti. Gara qabsoo yaada. Yaa sirra nama hedduu yeroo annu fisamu nama asii baaraan deemuu jira. Fedhii teenya jalqaba baane jalqaba. Anaa fi nama 30 nama 53 taane jala kanarra gorree fiixa baasfaa amma ijoollee sun Norweey Ameerikaa jiranii. Sumaan Amdaa fa'a ka jedhamu ammallee ijoollee hedduu Kamaal Dasii kan jedhamu fa'a. Ijoollee kan hedduu wajjin jalsa wajjin yaana. Amma Saaddoo ka jedhamu Sayitirqoo ka jedhamu wareegame jarri sun gariin wareegufanii jiranii. Ambii warra jannataa godhuu qofan ijoollee sunii. Akkasitti jala kanarra gorree makaadhaan baane jalqaba duraatiif achi buune. Yeroo achi buunu nutuun daasa jaare jalqaba namni tokko hin jiru yeroo dhanne. Yeroo bakka san dhannu Tigreetti baane dooniidhaan makarraa baane yeroo gama baanu Shaabiyaan bahararra jirti situ nu qeebale. Jarri Shaabiyaa kun akkasitti afaan walitti wallaallee afaan Ingiliziitiin wal dubbanne mucaa tokko Nashaa ka jedhamu Baale Ingilizii waatti dubbate jartiin Ingiliziin beektu afaan Amaaraatiin walii garagalle gamaal goona afaan Amaaraatiin wal faamne achitti nu dhufe gurbaan tokko jarri efanu achi dhannee gatteenya jarri lama ka warri Abaa'oon ergi jarri lama nutti dhufe Araarsoo Biqilaa ka jedhamu kun amma Finfinnee jiru kun tokko walee jedhama hin kufee jira suni walloo kana hin kufee inni lameen nutti isaan lameen nutti dhufe. Yeroo jarruun jiru jennee guyyaa lama moo sadii oollee jara Tigree keessa maali jennee lola baadimmee san yeroo lolli baadimmee olii jiru. Akkasitti achitti leenjinee nuti jalqaba duraatiif nu jalqaba achitti dhannee daasa jaarree bakka goonee bakka Eertiraa banne nuyi. Jalqaba duraatiif dhannee banne akkasii seenan akkas taate alhamdulillaahi qabsoon nuyi biqilchine qabsoon Oromoon jalqaba waaqoo guutuu fata'e gale gootota durii. Qabsoo gootonni eegalan san gaa itti fufne gaa Amaara ni lollaa jee akkuma jee gaa jaarsi rabbi rahmata isaa godhu waaqoo jeneraal waaqoo jee yeroo kamitti jar ummatas xayyaaraa qabuu fi taakkii qabu kana loltan jennaan aboo ni lollaa jee hamma dandeenya ni lollaa yeroo dandamne ilmaan itti guddifna jee achirraa ka'ee deemee qabsootu bakka kana geesse gaafa dargiidhaan hin gaafa dargiidhaan afaan keenya dubbatuu hin danda'u namni. Biyya kee deemetan jira gaafa darbiidha hamma Arsii deemetan jira afaan keenya dubbachuu hin dandeenye. Seenaa akkanaattu jira alhamdulillah amma akka bilisoomnetti ilaala amma akka bilisoomnetti ilaala amma hojii kana kan bilisummaa akka waan guututti arganneetti ilaala maaliif jennaan bakka kaaneen beeka bakka kaane duwwaa irraa kaane bakka amma jirruun beeka godha akkasitti ilaalu akkuma takka garaan nan cabu bilisu bariin dhiyaatte gaa uummata keenya gaa uummata Oromoo gaa ni beektan gaa akka wayyaaneetti deebiftanii akka TPLF itti ariitan tokkummaan kaatanii qeerroon tokkummaan jaaramtaniiti yaa uummata keenya gaa isin gootota uummata amantii waliin qoonne Oromoon uummata arjaadha Oromoon uummata goota arjummaas ni qabanii gootas amantiinis waliin qoodanii tokkummaas ni beekanii warri Oromoon tokkoomii warra kijibu gadheedha Oromoon tokko takkaa tokkummaa Oromootti amanna. Akkasii gaa rabbiin isin biraadhaaf na gargaaraa gaama dandeessan gaa uummata keenya gaa uummata mana guddaa kana odoo qabnu gaa akkanatti lafatti hafee gaa akkanatti miidhamee kana jiraatu kun garaa nama nyaata.
Akkasiin jagaa obbo ko fayyaa rabbi si haa kennu. Aamin illee rabbi sana fayyisu. Ni ulfaatu waggaa kan hunda dhukkubee taa'oon inshaallah uummanni illee isinitti garaan jabaatanii isin haga danda'an isin gargaara yaada. Isinis rabbi sana fayyisu. Akkuma argitan lakkoofsa gubbarra jiru kanaan kan iskiriin jala argitaniin dubbi isaatii waatsaappii wajji waan haasayaati. Maqaa isaa isiniif kennaa akkasitti karaa ittiin ergitaniif haala saniin wajjin haasoftanii erguu fi dandeettan warroonni gargaaruu fedhii qabda jechuudha. Kan dandeenyes du'aayii godhaaf isin jenna. Kan dandeenyes sheer gochuun viidiyoo kan namoota gargaaruu danda'an bira akka ga'uu nuuf godha isin jenna. Hanga amma waan wajjin turtaniif galatooma isin jenna. Assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaameraa fi ifa abdii fi ajjinaa waliin jira. Assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.